Olmana kami kabajamtoota daawwattoota himannoo oduu isinitti hima ansara isabaatiin oduu keenya jalqabaatiin shororkeessitoonni faannoo humna dabalataatiin konkolaataa 8 oliin naannoo Amaaraarraa dhufanii aanaa Amuuruu bakka Migir jedhamu buufatanii jiraachuu maddeen himan. Bulchaan aanaa Amuuruu obbo Faantaawun Taayyee meeshaalee biiroo mootummaa fi qaamolee mootummaa magaalaa guddoo aanichaa kan taate Obarraarraa kaasuun gara gamsaatti baqatanii jiru jedhu jiraattonni. Humni shororkeessitoota faannoo fi finxaaleeyyii Amaaraa ammoo gandoota qarqara magaalaa Obarraa jiran qabachuun haleellaa itti aanuuf qophaa'aa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Dhimma kana ilaalchisuun jiraattota dubbisuun gabaasa qindeeffanneen hawaasni yaaddoo fi sodaa qabaachuun kan nutti himan yoo ta'u bulchaan aanaa Amuuruu Faantaawun Taayyeefis bilbiluun waan qindeeffanne qabna gabaasa dabalataa itti aanee dhiyaata. Kaleessaa fi dheengadda akkasumas eda halkan haleellaa bifa haaraatiin aanaa Amuuruutti banameen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenya hawaasaa guddaan saamamuu akkasuma barbadaa'uu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Qisaasamni lubbuu fi mancaatiin qabeenyaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin hawaasa nagaa irratti raawwatamuu daran dabalaa dhufaa jira jedhan. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaluun hanga bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa kanaatti ajjeefamuu saamamuun qonnaan bultoota Oromoon furmaata hin arganne. Godinaalee Wallagga Baaforroo Guduruu Wallaggaa keessatti gochisuu kaneessaan kun guyyarraa gara guyyaatti waan raawwatamuuf ajjeefamuu fi du'uun dhala namaa haaraa ta'uu dhabeera jedhu jiraattonni. Tibba darbe duula qindaa'aa finxaaleeyyiif shororkeessitoonni faannoo Amaaraa raawwataniin magaalaa xiqqoo Agamsaa jedhamtu keessatti ilmaan Oromoo 103 ta'an haleellaa guyyaa tokkichaatiin ajjeefamaniitii jiru. Ragaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii waajjira hawaasummaa aanaa Amuururraa argateen ammoo guyyaa lolli kun eegalerraa kaasee hanga torbaan tokko duratti ragaa galmaa'ee jiruun aanaa Amuuruu qofatti namni 276 haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo raawwataniin lubbuu dhabaniitii jiru. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Jaardagaa Jaartem, Abbee Dongoorom, Horroo Bullog, Jimmaa Gannatii fi Amuuruu dabalatee aanaalee daangaa lafa Oromiyaa fi Amaaraarra jiran dabalatee Wallagga Bahaa keessaa Kiraamuu fi Haroon Oromoof biyya ormaa ta'anii jiru jedhu maddeen. Guyyuu ajjeefamuu ilmaan Oromoo dabalatee saamichi lafa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru jiraattota godinaalee kana lamaanii beela keessatti kuffiseetii jira. Namoonni 170 ol ta'an aanaa Amuuruu keessatti qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqaafamuun faca'uuf dirqamaniitii jiru. Oromoota Harargee bara 1993 hangam 1995tti sababa hongeetiin godinicha keessa qubsiifaman dabalatee dhalattoonni naannoo sanii hundi ganda 16 keessaa wabii tokko malee ari'amaniitii jiru. Roorroon walitti fufaa kun suuta suutaan aanaalee ollaatti babal'achaa jiraachuu kan himan maddeen gandoota 21 aanaan Amuuruu qabdu keessaa gandoota 5 humna kanaan hin qabamaniin turan keessaa magaalaa Oborraa dabalatee gandi 2 sodaa keessa jiram jedham jiraataan aanichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada isaa kenne. Sababa sodaa isaanii yoo ibsan humni finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitootam faannoo naannoo Amaaraarraa dabalataan fe'ameen konkolaataa 8 oliin dhufuun bakka addaa Migir jedhamuun qubsiifamee jiraachuu himam. Waan tokko ammatti keessa galee hin jiru maaliif akka inni ta'e nuu galee hin jiru teessoo sana dhiisee mootummaan kunarraa hagamsa irratti karaa gochuun finxaaleeyyii asnatti deemaa jiree makiinaatiidha karaa dalagee jiru karaa baha Wallaggaa aanaa Kiremooti waldeeggaraniiti achi keessas humni galaa jiru jira. Dingadda Boobuu Sirbaa kan jedhamu waraana mootummaa kan deeggarame direeniidhaan kan uummata qotee bulaa maanguddoo waggaa 50-60 kan inni fixe gochuu kun ammallee irreessee kan inni hojjetamaa jiru aanaa kanarratti. Rogeeyyiin finxaaleeyyii Amaaraa fi fuulli miidiyaa faannoos humni mootummaa naannoo Amaaraatiin bobbaafameen godina Horroo Guduruutti lola banuuf ijaaramee imala eegaluu isaa toora marsaa hawaasummaa irratti himaatii jiru. Sababa furmaanni waarawaan argamuu dhabeef namoonni qe'eef qabeenya ofiirraa buqqaafaman hedduun gandoota ammaaf hin qabamin keessa jiraachaa turanis amma marsaa lammaffaa buqqaafamuu waan hin oollee jedhu. Tibba darbe Agamsatti yeroo haleellaan raawwate sanam kantiibaa magaalattii dabalatee qaamoleen nageenya magaalattii gadhiisanii bahuu isaanii hordofeetu rukuttaan finxaaleeyyii kanaan baname lubbuu namoota 103 galaafachuu kan yaadachiisan jiraattonni ammas bulchaan aanaa Amuuruu guyyaa kaleessaa magaalaa Amuuruu gadhiiseen ba'ee jiraachuu isaaf sodaa qabaachuu himu. Amma teessoon mootummaa tun ka'ee bulchaan hunduu caaseffama mootummaa caasaa mootummaa hunda fudhatee hawaasa qullaa magaala qullaa akkasumas dhiiseeti kan inni dhufu. Yeroo darbe Agamsarratti akkasuma dhiisee humna mootummaa achi keessaa buqqisee kanaa booda inni galanii finxaaleeyyiin sun qabeenya barbadeessan humna maanguddoo fixan manatti qalani goodaatti qalani har'a illee isa kanatti Amuuruun eeggachaa jiru sodaa akkasii qaba hawaasni.
sodaa hawaasaa kanaafim haalota aanaa Amuruu keessatti raawwatamaa jiran ilaalchiseem yaada isaanii dhaga'uuf bilbila harkaan bulchaa aanaa Amuruu obbo Faantaawun Taayyeef bilbilees obbo Faantaawun bilbila erga kaasanii booda miidiyaa OMN jedhamu hin beeknu jechuun yaada kennuu didanii muuziqaan irratti bananiiti jiru. Hello. Bulchaa aanaa Amuruu miti isin obbo Faantaawun Taayyee. Nagaa keessanii? Nagaa jalataa gayyaa. Miidiyaa irraan isinii bilbilaa. Miidiyaa eenyu? Oromiyaa Miidiyaa Network OMN irraati. Maalani OMN kana zarkinaa bilbilta maalani beeka OMN waan hin beeku hin qabu. Waan aanaa keessanitti ta'uu ilaalchisee yoo odeeffannoo laattan maal ta'a? Miidiyaa OMN waan hin beeku hin qabu akkoo nuti miidiyaa OMN hin beeknu hin beeknetti yaadan kennu. Hayyee isin yoo wallaaltan iyyuu uummatni ni beeka yaada nuuf kennaa uummata keessan bakka bu'aatti. Uummatummarraa fudhuka. Uummatarraa fudhadheen jira akka bulchaattoo isin yaada naaf kennaa. Aanaa keessanitti waan adeemaa jiru ilaalchisee namoonni hedduun akka dhumaa jiran Komishinii Mirga Namooma Itoophiyaallee gabaasee ture. Waan kun ammam dhugaadha mee maaltu jira aanaa keessan obbo Faantaawun? Hello. Hello. Obbo Faantaawun. Hello. Komii hawaasa kanaaf quuqama kan dhaban bulchaan aanichaa dhugaa jiru akka ibsaniif ammas ijibbaataaf bilbiluufis yeroo sadaffaa bilbila kaasuu didaniiti jiru. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። Namoonni haleellaa finxaaliyyaa Amaaraa fi shororkeessota faannootiin qe'eef qabeenya ofirraa buqqaafaman kunneen yeroo ammaa kana beelaaf saaxilamuun rakkoo keessatti kufaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffateeti jira. Ajjechaa suukaneessaa irra deddeebiin godinichatti Oromoota nagaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa ammallee waan jedhe hin qabu. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa galgala baaseen ajjechaa sabummaa irratti xiyyeeffateen godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti mul'achaa jiru mootummaan akka dhaabsisu gaafateeti jira. Ajjechaa sarbamaa mirga namoomaa fi hammeenya Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa raawwatamaa jiru hawaasa idil addunyaa jalaa ukkaanfamee jira jedha adda bilisummaa Oromoo. Ajjechaa fi buqqaatii aanaalee godina Horroo Guduruu Wallagga Bahaatti gareen shororkeessaa faannoo humnoota mootummaa wajjin ta'uun raawwataa jiru hordofuun ibsa kan baase adda bilisummaa Oromoo. Dhugaan kun akka mul'atuuf hawaasaa fi mootummaa idil addunyaaf waamicha dhiyeesseeti jira. Cuunfaa ibsa adda bilisummaa Oromoo Muhammad Faantaallettu dhiyeessa. Abaa'oon ibsa kaleessa baaseen qabata humna hidhattoota bilisummaa hundirraa buqqisuu jedhuun humna ittisa mootummaa milishoonni fi humnoonni addaa mootummaa naannoo Amaaraa akkasuma gareen faannoo jedhamu aanaalee fi gandoota lixa Oromiyaa hedduu keessattuu godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa yeroon deddeebi'anii weeraraa jiraachuu himeem. Humnoonni kun qindoominaan ajjechaa duuchaa suukanneessaa fi buqqaatii hamaas dhaqqabsiisaa akka jiran abaa'oon addeessee jira. Weerara waraanaa qindoominaan geggeeffameen aanaalee Jardaagaa Jaartee fi Amuruu keessatti iddoowwan qilxuu ceekaa haroo waloo tombee dangab haroo guddinaa fi daargee kootichaa jedhamanitti namoota nagaa 100 ol ta'an haala suukanneessaadhaan ajjeesuu abaa'oon himee jira. Gochi hammeenya wal fakkaatan aanaa Amuruu keessatti iddoo adda addaa kanneen akka magaalaa Agamsaa, Migir, Sammoo, Waasitti, Lum'aa, Jawaajaa, Jaboo, Doobbaan, Cidhaatti, Gobuu, Nyaaree, Makkannoo, Shookee fi Dangabsiiddan keessatti gara jabina hamaa fi haala suukanneessaa ta'e raawwatamee jiraachuus adda bilisummaa Oromoo himeera. Ana Kiramuu gandaa haroo suub keessattis gochi hammeenyaa wal fakkaatan raawwatamee jira kan jedhu dhaabichi. Weerartoonni humna addaa Amaaraa namoota siviilii hidhatan waliin ta'uudhaan shubbisaa fi meeshaa muuziqaa aadaa fiiggisaa ifatti mootummaan federaalaa fi milishaan naannoo Amaaraa tumsuun onnachiifamaa gocha suukanneessaa raawwataa turanii ammas gochaa jiranii jedhama. Qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa fi faannoon manguddoota dubartoota fi daa'imman dabalatee namoota nagayaa gargaarsa hin qabne irratti haleellaa raawwachuus addicha addeesseera. Addatti saba tokko irratti fuulleeffachuu jechuunis Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan jumlaan ajjeesuu fi lafa isaarraa buqqaasuun yakka duguuggaa sanyii yookaan yakka namummaa irratti raawwatamaa jiru ta'uu hubachiiseera. Mootummaan ta'e jedhee saba tokko saba biraa irratti duulchisuun gochoolii irratti diinomsuu hojjechaa jira kan jedhe abaa'oon gara fuulduraatti kan itti rakkatu mootummaa mataasaa ta'uu eereem.
hojiin opereeshinii waraanaa mootummaan of eeggannoo malee maal na dhibdeen geggeessaa turem sadarkaa kaayyeeffate argamsiisuu fi akka hin dandeenyeem ABO'n ibseera. Bu'aan tarkaanfii mootummaa kanarraa argame du'a namoota nagayaa, barbadaa'uu qabeenyaa, buqqa'uu fi hammaachuu gidiraa namootaa qofa ta'uudhaan ABO'n ibsa isaa keessatti kan calaqqise. Gocha ammeenyaa dhuma hin qabne kun lammiilee nagaa qulqulluu meeshaa waraanaa hin qabne irratti raawwatamu hamma sadarkaa fokkisaa fi yaaddessaa irra gahus ABO'n irra deebiin yaadachiiseera. Ajjeechaa fi gocha gara jabinaa kanaas ABO'n balaaleffatee jira. Uummanni Oromoo wal ijaaree ilmaan fi qabeenya isaa tikfachuu malee filannoo biraa akka hin qabneem adda bilisummaa Oromoo irra deebi'ee yaadachiiseera. Of ittisuu keessatti garuu qooda fudhattoonni dhimma ilaallatu hundi amantii yookaan saba irratti hundaa'uudhaan loogii tokko osoo raawwatin lammiilee nagaa hidhannoo hin qabnee fi qabeenya isaanii akka tiksan ABO'n waamicha dhiyeesseera. Hawaasni fi mootummaan idil addunyaa waliigalteewwan eegumsa mirga dhala namaa idil addunyaa mallatteessanii waan jiraniif gocha ammeenyaa humnoonni mootummaa Itoophiyaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiran mormuu fi balaaleffachuudhaan gahee fi itti gaafatamummaa isaan irraa eegamu sirnaan baachuu akka qabanis adda bilisummaa Oromoo ergaa dabarsee jira. Ajjechaan shororkeessitoota faannoo fi finxaaliyyaa Amaaraa mootummaa naannoo Amaaraatiin bobbaafamanii raawwatamaa jiru aggaammii akka sabaatti Oromoo irratti aggaamamedha jedhu kutaaleen hawaasaa garagaraa. Kutaaleen hawaasaa garagaraa magaalota Amboo, Ciroo, Awwadaa, Yaa'aa, Bal'oo, Roobee fi Shaashamannee Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan aggaammii akka sabaatti dhufe kan uummanni Oromoo tokkummaan qolachuu qaba jedhan. Mootummaan Oromiyaa bulchaa jiru lammii Oromoo humnoota kanneen duguuggamaa jiru baraaruu caalaa gocha kana callisaan bira darbuu fi bakkeewwan garagaraatti immoo inumaa humnoota kana tumsutti jira kan jedhan namoonni yaada kennan mootummaan naannoo Oromiyaa diinummaa hamatti akka jiru dubbataniiti jiru. Yeroo rakkisaa kana keessatti uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee aggaammiitti dhufe kana irree tokkoon deebisuu akka qabu hubachiisaniiti jiru. Gartuuleen siyaasaa Oromoo uummata aggaammii jala jiru kana gurmeessuun badii hamaa dhufaa jiru irraa baraaruu akka qaban himaniiti jiru. Kabaja ayyaana masqalaatiin wal qabatee magaalaa Naqamtee keessatti namoonni hedduun qaamolee mootummaatiin hidhamuu jiraattonni magaalichaa himan. Kaleessa galgala irraa eegaluun hanga har'a ganamaatti qaamoleen mootummaa mana namaa irra deemuun sabboontota hedduu hidhaa jiraachuu maddeen amanamoo magaalaa Naqamtee irraa dubbisnee maniiti jiru. Dabalataanis konkolaataawwan biyya qaxxaamuranii fi geejjibni deddeebisaa uummataa gara Finfinnee akka hin imalle taasifamuun qaamoleen mootummaa maqaa gaachana sirnaa jedhuun bobbaafaman sabboontonni irreecha kabajuuf gara Finfinneetti akka hin deemne dhorkaa jiru jedhaniiti jiru. Muhammad Fantaal dabalata qabam. Magaalaa Naqamteetti kabaja ayyaana masqalaa ilaalchisuun namoonni uffata aadaa uffatanii fi sirban adamfamanii hidhamaa akka jiran kan himan jiraattonni ayyaana masqalaa hidhaa fi reebichaan dabarsinee jechuun dubbatu. Magaalicha keessaa bakka hedduutti namoonni nagaa hidhamuu dabalatee tajaajilli geejjibaa qaxxaamura biyyaa torban tokko dura cufamuusaa maddeen OMN Naqamtee irraa dubbisamanii jiru. Sirna kabaja ayyaana masqalaa kaleessa galgala kabajamaa ture irratti magaalaa Naqamtee keessatti namoota hedduu hidhaman keessaa gariin siyaasa sirbitan jedhamuun gariin immoo sababa uffata aadaa uffatan qofaaf akka ta'e jiraatan magaalichaa OMN itti himee jira. Qaamoleen nageenyaa jedhamanii mootummaan bobbaasee jiru kana gaachana sirnaa jedhanii uummata humnaan qabanii baay'ee reebicha hamaa irratti gaggeessaa turan haala rakkisaa keessaa baay'een nama bakkee bulee amma kaan manaa bahee kaan bakkee keessa bubbulee akka jirutti uummata irratti ijoollee irratti dhukaasaa bulanii dhagaa shanii jechuudhaan dhakaanidhaa turanii dhakaan garafaa turan. Akka madda OMN kun jedhutti godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallagga irraa daandiin dhufu cufamee kan jiru yoo ta'u magaalaa Naqamtee fi isaa olittis qaamoleen mootummaa maqaa gaachana sirnaa jedhuun bobbaafaman konkolaataa dhaabsisuun sakatta'insa raawwachaa jiru. Kaayyoon sakatta'insa kanaatis namni kamuu Wallagga irraa baheem gara kabaja ayyaana irreechaa akka hin deemne dhoorguudha kan jedhan maddeen. Namoonni hedduun konkolaataa irraa buufamuun of duba deebifamuu fi hidhamuu dubbatu. Irreecha kana akka namni nannee fi akka makiinaan ol hin deemnee fi makiinaa baay'ee dhodhowwaa jiru. Makiinaan akka hin deemnee abaluu irreecha dhaqa jechuun dursanii qabanii sabboontota keenya mana hidhaatti daddarbachaa jiru. Rakkoo kanaa raawwachaa jiru. Baay'ee haala rakkisaa keessa jira uummatii makiinaa deemaan jiru konkolaataa deemsisaan jiranii irreecharraa uummataa irreeffachuu deemu irreecharraa dhowwaa jiru. Rakkoo kanaafaa jira. Konkolaatonni deddeebisa uummataa gara Finfinneetti imalan sababa cufamuu daandiitiin erga dhaabbatanii torban akka guute kan himan maddeen. Sababni cufamuu karaa hirmaattotni ayyaana irreechaa Wallagga irraa garas akka hin imalleef yaadameetii jedhu.
Sirni kabaja irreechaa dhiyaachuu wajjin wal qabatee magaalota Buraayyuu fi Sabbataatti namoonni hedduun hidhamaa jiraachuun ibsame. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan humnoonni mootummaa hedduminaan magaalota kanneenitti bobbaafaman namoota adamsanii hidhatti guuraa jiru jedhan. Mootummaan namoonni sirna irreechaa irratti hedduminaan akka hin hirmaanne barbaada kan jedhan jiraattonni hidhaa hammeessuun jiraattota magaalattii fi bakkeewwan garaagaraatti karaa magaalota kanneenii gara Finfinnee dhufan irreecha irraa danquuf hojjetaa akka jiru himan. Tibba darbee yaamicha kabaja ayyaana irreechaaf gamtaan abbootii gadaa taasisee fi qabatamaan wanni mootummaan lafarratti hojjechaa jiru wal faalleessa kan jedhan jiraattonni hirmaattota irreechaa hir'isuuf jecha duulli dargaggoota adamsanii hidhuu kun magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti geggeeffamaa jiraachuu odeeffanne. Haa ta'uutii garuu uummanni dhiibbaa kana mara dandamatee kabaja ayyaana irreechaaf hedduminaan karaa magaalota kanneeniitiin gara Finfinneetti yaa'aa jira jedhu jiraattonni. Jilli imala irreechaa kutaalee Keeniyaa garaagaraa irraa walitti dhufuun gara Oromiyaa imalaa jiru kamisa dhufu magaalaa Finfinneetti akka simatamu Komishiiniin Turizimii Oromiyaa beeksise. Ayyaana irreechaa bara kanaa kabajamuuf jiru irratti hirmaachuuf jilli Oromoo Keeniyaa 250 ta'an kutaalee biyyattii Oromoon baay'inaan keessa jiraatu kanneen akka Oosiyooloo, Marsaabeetii fi Mooyyalee keessaa walitti bahan imala dheengaddaa magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii irraa jalqabaniiti jiru. Komishiiniin Turizimii Oromiyaa ibsa kenneen imalli irreechaa ka'umsa isaa magaalaa Naayiroobii godhate kun fageenya kiiloomeetira 1,000 fi 565 imalan kamisa dhufu fulbaana 19 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinneetti ni simatamuu jedhe. Komishiinarri itti aanaa Komishiinii Turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo imalli akkanaa kun obbolummaa kan cimsuu fi jaalala waloo kan ijaaru waan ta'eef simannaa isaaniif qophiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Obbo Naggaan ibsa miidiyaaleef kennaniin sochichi guddina turizimii Oromiyaa humneessurra darbee hariiroo Oromoon Keeniyaa fi Itoophiyaa gama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaan qaban cimsaa jiraniiti jiru. Jilli kun namoota bebbeekamoo Keeniyaa ogeeyyii miidiyaa jaarsolii biyyaa bakka buutota uummataa fi namoota biroof keessatti kan hammateedhas jedhameeti jira. Miirri fira iyyaafannaa Oromoo Keeniyaan agarsiisaa jiru kan nama gammachiisu ta'uu kan eeran Komishiinarri itti aanaa Komishiinii Turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo Oromoonni biroo addunyaa irraa faca'an fakkeenyummaa kana hordofuu qaban jedhaniiti jiru. Imala isaanii irrattis wiirtuulee hawwata turistii Oromiyaan qabdu daawwachaa obboleeyyan isaanii waliin wal dubbisan kan manni horee dhandhamaa kamisaa Finfinneetti aanaa dhufuu jedhamu jedham Komishiiniin Turizimii Oromiyaa. Uummanni Oromoo simannaa aanaa dhufuu jila kanaa irratti argamuun obboleeyyan isaaf kabaja qabu argisiisuuf daandii isaan irra darban irratti aanaa dhufuu jechuu akka qaban komishiinichi dhaameeti jira. Oduu keenya xumuraatiin qorataan imaammata barnootaa fi hayyuun geggeessummaa Dr. Hussein Kadir dubbiin imaammata barnootaa dubbii sabboonummaa fi oromummaa balleessuuti jedhan. Dr. Hussein Kadir turtii OMN wajjin taasisaniin imaammanni barnootaa haaraan ministeera barnoota Itoophiyaatiin diriiree kan aadaa, duudhaa, seenaa fi afaan akkasumas fedhii sabootaa dhiibee akka ta'emaniiti jiru gabaasa dabalataa itti aanee dhiyaata. Dubbiin isaadha. Dubbii oromummaa balleessuuti. Dubbii sabboonummaa balleessuuti. Dubbii oromiyaa balleessuuti. Dubbii aadaa fi eenyummaa uummata sana bakka kaleessaa sanatti deebisuuf godhamuudha. Mootummaan Biltsiginnaa kan Dr. Abiyyi Ahmad Aliitiin durfamuun Itoophiyaa keessatti olaantummaa eenyummaa saba qeenxee tarkaanfachiisuuf eenyummaa sabootaa hokkaamsuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira jedhamuun qeeqama. Itoophiyaa federaalizimiin sabdaneessaa ba'eessa jedhamu waggoottan 30 darbaniif yaaliin taasifamaa turus erga bara 2018 jijjiiramni sirnaa biyyattii keessatti dhufeen fakkoomiiwwan eenyummaa sabootaa calanqisiisan dhaabbilee garaagaraa irraa haqamuun fakkoomiin Itoophiyaa qeenxeebsuun bakka buufamaatii jiru. Adeemsi eenyummaa sabootaa suuta suutaan haquu fi eenyummaa Itoophiyaa duudhaa fi sona Itoophiyaa durii qabdu deebisuu kun bal'inaan Oromiyaa keessatti raawwatamaatii jira. Hayyoonni imaammataa kanaaf ragaa yoo dhiyeessan imaammanni barnootaa haaraan kan ilaalcha saba tokkoo qofa dhaadhessoo diriirfamuu isaati jedhu. Haaluma kanaan imaammanni barnootaa haaraan ministeera barnoota Itoophiyaatiin diriiraa jiru kan eenyummaan, aadaan, duudhaan, afaanii fi seenaan sabootaa keessaan calanqisoo osoo hin taane kan eenyummaa, aadaa, seenaa fi afaan saba tokkoo qofa of keessatti hammate jedhamuun mormiin isa muudateetii jira. Hayyuun geggeessummaa fi qorataan imaammata barnootaa Dr. Hussein Kadir turtii Oromiyaa miidiyaa neetworkii wajjin taasisaniin dubbiin imaammata barnootaa dubbii sabboonummaa, oromummaa, oromiyaa, aadaa fi afaan oromoo balleessuutii jedhan. Literally aangoo naannoodha gara keessaa afaanii wal qabateen kutaa jaatti gad deebistee jirta jechuudha kun. Lammaffaa immoo waan uummanni hin barbaanne irra feetee jirta. Yoo ni barbaada jedhe uummanni haa filatu. Afaan Amaaraa kutaa kanarraa jalqabee barachuu qaba. Ilmi kiyya yoo jedhe uummanni filachuu qaba. So literally imposed ta'aa jira jechuudha. Kun akkuma amma laayyootti irra bunnee deemnu kanaa miti. Dubbiin isaadha.
dubbii Oromummaa balleessuuti, dubbii sabboonummaa balleessuuti, dubbii Oromiyaa balleessuuti, dubbii aadaa fi eenyummaa uummata sana bakka kaleessaa sanatti deebisuuf godhamuudha. Imaamanni barnoota haaraan ministeera barnoota Itoophiyaatiin diriireem aadaam duudhaa seenaa afaanii fi fedhii sabootaa dhiibee jira kan jedhan Dr. Hussein Kadir imaamanni tokko gaafa bahum yaadni gubbaa irraa burqeem uummanni jalaa ol irratti mari'ataa dhufa maleem caluma jedhamee gubbaa gadi hin diriirfamu jechuun haala imaamanni barnoota ammaa kun ittiin diriirfameem qeequum. Silaa imaamanni tokko gaafa bahu dakaa ol ba'a. Uummata bira ga'ee yookiin yaadni isaa gubbaa burqee daka ga'ee uummata irraa deemee gubbaatti ol dhufa. Imaammata jechuun isa hojii irrallee gaafa oolu akkasitti si saffisa. Amma kuni laal maqaa qorannoo sanaatiin bar warri tokko ka achi keessa jiran qorannoo sana geggeessanuu mormaa turanii kallattiidhaan gadi ba'anii wajjin mormaa turan. Wanni kun sirrii miti. Kan murteessuu qabu warra federaalaatii miti. Kan murteessuu qabu warra naannooti jedhanii kallattiidhaan abbaatu dhimma ofii murteeffata jedhanii mormaa turan. Didameeti itti deemame. Booda laaluu dandeenya. Hooggantoonni sadarkaa adda addaatti amma siyaasaa geggeessuuf ramadaman eenyu isaanii fedhiin isaanii maa inni maal haasaa turanii jettee duubatti deebitee yoo laalte qorannoo da'eeffatanii waan uummanni Oromoo hin barbaanne waan ofii barbaadan aadaa tokko promoot gochuu warri barbaadu afaan tokko promoot gochuu warri barbaadu biyya takkittiidha warri jedhee dhaadatu roodmaappii nuti hojjetee roodmaappii biyya kanaayyuu nutu isinii kennee kanaaf waan nu isiniin jenneen bulaa jedhanii biyya sana kun diiganii lolatti oofan kanatu karaa birootiin ammoo barnoota irratti hojjetaa jiru. Imaammanni barnootaa haaraan kun fedhii sabootaa fi mirga saboonni daa'imman isaanii hanga kutaa 8ffaatti afaan haadhaan barsiisuu qabu sarbuun kutaa 6ffatti kan deebise akka ta'eem hayyoon kun ibsaniitii jiroom. Kun ammoo adeemsa eenyummaa sabootaa balleessuuf eenyummaa haaraa Itoophiyaa giddu galeeffate bu'uuressuu akka ta'eem Dr. Hussein Kadir eeraniitii jiroom. Dhimma imaammata barnootaa kana kan irratti hojjetaa jiroom warra aadaa afaan duudhaa fi biyya takka ijaaruu barbaadu ta'uu kan himan Dr. Hussein Kadir biyya takka diiguu yoo barbaaddeen sirna barnootaa diiguun jalqabdaa jedhan. Barnoonni murteessaadha. Yoo biyya diiguu barbaaddes dura barnootuma diigda. Lola waraana sin barbaachisu bar. Inni mataan isaatu waraana guddaadha. So eenyutti gaafatama kanaan jetteef tokkoffaa kallattiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaadhaa dhimma isaa irratti itti gaafatamaa warri federaalaa ammoo akkana godhaa jirus kallattiidhaan itti gaafatamaa. Dr. Hussein Kadir barnoonni amala mataa isaa qabaachuu eeraniin akka waraana hooggananitti damee barnootaa hoogganuun hin danda'amu jedhan. Laal barnoonni hooggansi isaadha kophaadha. Amalli isaallee kophaadha. Akka waraana hooggantutti barnoota hoogganuu hin dandeettu. You can't. Kaalcharii mataa isaa qaba. Aadaa mataa isaa qaba. So isa dhiistee kaadiree sadarkaa jalaatii kaaftee hanga gubbaatti mana barumsaatii kaasee aanaa irratti, zoonii irratti, biiroo irratti, ministeera barumsaa irratti gaafa ramadde qaama waan kana hojjetaa jirutu itti gaafatamaa jechuudha. Itti fufuun namni hoogganaa ministeera barnootaa ta'ee muudameem nama jibbaa sabaa fi sablammootaam jibbaa amantii fi jibbaa federaalizimii qabu waan ta'eef sirna barnootaa haaraa kan eenyummaa sabqeenxee keessaan calanqisu diriirsaa jiraachuu isaa ibsaniitii jiroom. Namni amma ministeera barnootaa ta'ee ramadame kun eenyu inni? Namni kun nama jibbaa sabaaf sablammootaatiin xaxameedha. Lammaffaa jibbaa amantii nama qabuudha. Sadaffaa siyaasaa keessa kan galeef sochii qeerroof qarreen Oromoo godhaa jiru dura dhaabbachuudha nama jedhee ifaan falmaa ture. Kakaleessaatti deebi'uu qabna. Lalisni keenya, misoomni keenya, jireenyi keenya ka'aaseewwanii sanii keessaa'uu kan fiwudaalotaa sanii jedhee nama ifaan labsu barnoonnis achi deebi'uu qaba jedhee nama haasa'u. Nama tuffatu, nama ummata tuffatu, nama sabaaf sablammoota tuffatu argitee federaalizimii diignee biyya takkitti, afaan takkitti, alaabaa takkittiidha jedhee nama ammallee jaarmaa siyaasaa dhaabee. In fact, inni uumaan isaadha diinagdeedhaan eebbifamee gaafa tokko waa'ee barnoota, sirna barnoota geggeesseen beeku, liid godheen beeku, bulchiinsa isaa keessa seeneen beeku, faallaa sabaaf sablammoota dantaa gaafii fi Oromoo dura nama dhaabbatu kana fuudhanii achi kaa'uun summii jibbiinsaa facaasuu irra dabree amma qabatamaadhaan kunoo dirqamaan waan ofii barbaade hojjechiisaa jira jechuudha. Akka heera mootummaa naannoo Oromiyaatti fakkoomiiwwan asxaa dhaabbilee Oromoo
akka duudhaa aadaa fi eenyummaa Oromoo ibsanitti qophaa'uu qaba kan jedhan hayyuun imaammataa fi geggeessummaa kun garuu dhaabbileen Oromoo kanneen akka Biiroo Barnoota Oromiyaa, Biiroo Fayyaa Oromiyaa, Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa fi Waajjirri Komishinii Poolisii Oromiyaa heera naannichaa faallessuun asxaa isaanii jijjiiranii jiru jedhan. Imaammanni barnootaa haaraan kun waan aadaa, eenyummaa, afaan, seenaa fi duudhaa balleessu ta'uu hubatee uummanni Oromoo dura dhaabbachuun akka qabuun Dr. Hussein Kadir waamicha taasisaniitii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun har'aaf qabanne kana fakkaata turtii gaarii.